Yooyyaa baga nagaan gara magaalaa Adoolaa Wayyuu dhuftanii hojii arguu keessanii fi baay'ee gammannaa seenaa magaalaa Adoolaa Wayyuu fi sirna gadaa keessatti hojiilee hojjetaman daawwachuu fi hawaasa biraan ga'uuf dhufuu keessaniif baay'ee gammanneerra baga nagaan dhuftan. Maqaa keessan wala barru maanguddoo eenyu isiniin jennu? Iyyaasuu Basaayyee Haroo jedhama qorataa seenaatiin. Adoolaa Wayyuu maqaa uumamaan teessoo lafa Gujii waan taateef Adoolaa Wayyuu Adoolaa Reeddee jedhamtee bakka lamaatti yaamamti. Caasaa mootummaa keessatti maqaan sun jijjiiramee Kibra Mangist jedhame. Magaalittiin kun gaafa 1916 hundooftee achiin duuba Haayile Sillaaseen gaafa Sookoo Laga Dambii ilaaluuf dhufu maqaa lafa kanaa jijjiire. Maqaa lafa kanaa gaafa jijjiiru Kibra Mangist jedhanee jijjiiranii Kibra Mangist jedhanee moggaasanii gaafa Kibra Mangist jedhanee moggaasanu gamoo lamaanti jira biyya kana keessa. Gamoon lamaanuu xaawulaan mukaan ka hojjetamte malee akka ammaa kana hin jiru. Manni yennaa san mana ammayyaati jedhamu gamoon lamaan ka Balambaras Alamayyoo Bantiitii fi Balambaras Mokkonnin Gabayyooti. Isaan kun mana dansaa waan horatanii fi Balambaras jedhanii maayiraga isaaniif kennan Haayile Sillaaseen. Ummati lafa kanaa immoo nama waan baay'ee simatee fi simannaa waa itti tolee fi Kibra Mangist Kibirla Mangist jechuu isaaniiti. Kibra Mangist jedhanii maqaa jijjiiranii achi maqaan sunin gaafa 1937 kaasee haga 1997 ture waggaa 59 Kibra Mangist jedhamte maqaa inni moggaaseen yaamamaa turte. Eegeedu kana booda riiformiidhaan aanaa tokkocha ka turte magaalaa Adoolaa Wayyuutii fi aanaa Adoolaa Reeddee jedhamte bakka lamaatti gargarii qoodamte. Achiin dura Kibra Mangist jedhamte waggaa 59 maqaa kanaan qabamtee turte. Adoolaa Wayyuu yeroo jedhamu maalirraa kan ka'edha? Adoolaa Wayyuu kan jedhamu lafti Wayyuu. Lafti Wayyuu waan taateef Wayyuu kana duraan irraan qubatan. Bineensallee bakka kanatti hin ejjeessan, hin adamsan. Kabiraalleen durba biyya kana keessatti asittuu fuudhanii hin gorroonfatan. Erga bahaniiti. Ergi sun immoo Adoolaa Reeddee jedhama. Kanaaf Wayyuu keessatti namni namaan waliin dhabu nama dhiigan buusanuu Wayyuu dhafti. Kana Adoolaa Wayyuu sababa jedhaneef lafumattuu Wayyuu gaaroo gurguddoo kennanii fi Waaqayyo irraa gaaroo guddaa qabdi. Asirratti Wayyuun lamaan walirratti daba hojjattu bifa saniin yaamamti. Tole amma magaalaa kana keessaa fi godina kana keessaa wantoota jiran garaagaraa daawwachiisuuf an jedha. Maanguddoo keenyaan eebbisaati. Ani immoo wantoota hafan daawwattoota keenyaan daawwachiisu. Karaa nagayaa gale qoreensi waraanin gufuun sin dho'in ilarraa haaf arrabarraa haaf bara hamaa baay'e bari hantuu qaxxaamure waaqni nagaa sii kennu. Nagayaan jiraadhu. Galatooma.